We are conjoined twins. Our conditions are extremely rare. 6 से जाकर सिंगल एक हो जाते हैं तो वो जो सेपरेट करेगा तो एक कोई एक जना तो Nuti uumamaan walitti maxxannee dhalanne. Otoo tokkoon keenya tokkorraa adda baanee ni duuna turre. Ta'iin akkanaa kun baay'ee beekamaa miti. Namoonni karaa irratti yeroo nu argan bunjaabaa keessatti baay'ee na'u. Miira badaatu itti dhaga'ama. Haa ta'uti garuu nuti akkuma dhalannee obbarree kaasnee maqaa mataa keenyaa moggaafachuu murteessine. Namoonni akka nu jajjabeessan ni barbaanna. Akka nu kakaasanis ni barbaanna. Maqaan koo Moonaa Sinjaa jedhama. Kan koo immoo Soonaa jedhama. Umuriin kiyya waggaa 19. Kan kootis waggaa 19. Nuti walitti maxxannee dhalanne. Ta'iin keenya kun baay'ee beekamaa miti. Baay'ee reeriidha. Ijoolleen kun twiinii walitti maxxananii dhalatanidha. Qaamni isaanii akkuma argitan kana mudhiidhaa gadi walitti qabu. Mudhiidhaa ol kopha kophaatti qabu. Gaafa dhalannu jedhan ijoolleen kun. Doktorri yeroo san ture yeroo tokkoon keenya tokkorraa adda baane akka du'uu dandeenyu nutti hime. Oo xiqqaate tokkoon keenya ni duuna turre. Gaafa walitti maxxannee dhalachuu keenya barruu kaasnee gaariidha jennee fudhanne. Yeroo ijoollummaa keenyas waliin lollu wajjiniin taphachaa guddanne. Qaama keenyallee akkamitti akka to'annuu fi koordineet goonu baraatoo guddanne. Kanaaf waliin lollu. Sababni wal loluu fidus hin jiru. Nuti yeroo hundaa wal wajjin hin jiraanne. Hanga kun ta'etti sababni namni wal loluuf maali? Yeroo nuti dhalannu maatiin keenya dinagdeedhaan tasgabbaa'an turre. Kanaaf qaama nu guddisu tokko gaafatan. Isaanis faawundeeshinii biyya Indiyaa keessatti argamu tokkotti nu kennan. Achitti akka guddannu taasifamne. Itti gaafatamaa faawundeeshinii kanaa waan jedhe qaba. Ijoollee kana yeruma isaan daa'ima ta'e kaasaniin beeka. Ijoolleen kun elektirishaan ta'uu barbaadu. Yeroo hundaa fedhii isaanii elektirishaanii ta'uudha. Kutaa isaanii galakkisanii fa'aa mana barumsaa bakka waa'een elektirikiyaa itti baratamu deemaa turan. Asittillee hojii hundaa ni hojjetu. Hojii elektirikaaliidhaan wal qabate hundaa ni hojjetu. Namoonni naannoo Bunjaabaatti yeroo isaan argan ni rifatu, ni na'u, miira badaatu itti dhaga'ama. Garuu namoonni biyya alaa jiran tokko tokko yeroo nu argan nuun haamilee horatu, inspaaird ta'u. Nuti qaamni keenya walitti maxxanaa ta'ullee. Namoonni haamilee keenya cabsuu hin qaban, nu jajjabeessuu qabu malee. Lakkuuleen akkanatti walitti maxxananii dhalatan baay'ee isaanii lubbuu gabaabaa qabu. Yeroo dheeraa hin jiraatan. Nuti garuu hanga ammaa waggaa 19 guunnee jirra. Hanga ammaa lubbuudhaan ni jirra. Kanaaf waaqni jireenya kana nuu kennee jira. Nuti ammas kaayyoo galmaan ga'uu barbaannu baay'ee qabna. Galmi keenya inni guddaan artistii ta'uudha. Akka garuu taanus ni beekna. Dhaamsi keenya inni guddaan nuti addunyaadhaaf qabnu nuti wal wajjin baay'ee gammadaadha. Namoonni biroollee nurraa akka baratan abdii qabna. Akkasumas nuunillee akka haamilee horatan abdii qabna ni barbaannas. Kanaaf namni kamiyyuu yeroo isaa gubuu hin qabu. Jireenya siif kennamte guutuu ishee jiraadhu. Jedhan kun dhaamsa ijoollee uumamaan walitti maxxananii yookaan conjoined twins jedhamanii kanneeniiti. Ijoolleen kun biyya Indiyaa naannoo Bunjaab jedhamutti kan dhalatanii guddatan yeroo ta'u, yeroo ammaa kana umurii isaanii waggaa 19dha. Ijoolleen kun mudhiidhaa gadi qaamni isaanii bakka tokkotti kan qaban yeroo ta'u, mudhiidhaa ol garuu kopha kophaatti qabu. Qaamuma garaa isaanii keessa jiru tokko tokkollee bakka tokkotti qabu. Fakkeenya afuuffee hadhooftuu fi ispiliinii walitti akka qaban hakimni tokko kan isaan ilaale dubbatee jira. Egaa kanaaf ijoolleen kun
conjoined twins beekamoo keessaa isaan tokkodha. Amileen isaanirree baay'ee kan namatti toluu fi akkuma isaan jedhan namni isaan laalu kan nahullee ta'u isaan gammadaa akka ta'an dubbatu jireenya isaanii keessatti. Kanaaf anis har'a akkanumaan isinii qooduu dhufee fayyaa ta'aa.